Attam bultan daawwattootaaf hordoftoota TV mo'aa kun sagantaa eebba ganamaa yeroo hundumaa gaggeeffamudha. Waaqayyo halkaniidhaa nagaatti nu bushee ganama gaarii kana nuuf kenneera. Har'as Waaqayyo boleettii koo, boleessa koo, firoota koo Waaqayyo ergaa nuuf qaba, ergaa isiniif qaba. Mee ergaa Waaqayyo guyyaa kana isiniif qabu dhaga'atii ba'a. Waaqayyoon galateeffannee gara dubbii Waaqayyo guyyaa irraa nutti dubbachuu barbaadu darbinu haa galateeffannu walii wajjiniin. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu halkaniidhaa nagaatti waan nu bushiteef, mana nagaa, qe'ee nagaa, mandara nagaa, biyya nagaa keessa waan nu bushiteef. Akka Daawit jedhu ani nan ciise nan rafe, Waaqayyo waan ol qabeef olan jedhe akkuma inni jedhu. Yaa Waaqayyo ganama kana ol nu kaafteettaa galanni siif haa ta'u. Yaa Gooftaa ituu gara hojii keenyaatti hin ba'in, gara dhimma keenyaatti hin ba'in, si kadhannaa guyyaa kana keessatti harki keenya wajjin haa ta'u. Mee sagalee guyyaa kanaaf qabdatu nutti dubbadhu. Dubbii isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaa isaan baasee dhamee caafamee jira. Dubbiin fayyisu Waaqayyo waaqarraa gara koof gara saba kanaa haa dhufu. Dubbii keef gurra keenya, qalbii keenya, garaa keenya ol bira dabarsuu kan barbaadu maqaa Yesuusiin inni hamaan sun yeroo kanaa kaasee kan hidhame haa ta'u. Ana nama dadhabaa kanas gargaari humna maqaa Yesuus keessa jiruun. Ameen. Mata duree akkas jedhu irrattan ganama kana dubbii Waaqayyoo isinitti dubbachuu barbaada. Inni banuu Waaqayyo jira jedheen dubbadha. Maqaan isaa ulfaatu. Cufaa kamiyyuu inni banuu Waaqayyo jira. Ergaa Waaqayyo laphee koorra afaan koorra kaa'e isa kana. Cufaa kamiyyuu inni banuu Waaqayyo jira. Firoota koo Waaqayyo namaa bana. Waaqayyo namarraa bana. Hin banaa duwwaa miti Waaqayyo. Namarraa babbana. Ergaan Waaqayyoo naaf kenne mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee isa jiru nimee dubbisa. Hoolichi mallattoo cufame banuu danda'u isaadha. Nan dubbisa. Yemmuu sanii mirga teessoo taa'e sanaatti caaffata marame tokko nan arge. Caaffatichis keessaan duubaan cufamee erga cufamee moo mallattoo 7 mallatteeffamee turedha. Attamitti cufameedha? Keessaanis duubaanis. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo yeroo banuu keessaanis hin bana, duubaanis hin cufa. Yaa nama karaa hundumaan natti cufame jettee yaaddu? Karaa keessaas haa ta'u, karaa alaas inni banu Waaqayyo jira. Akkas ture. Ergamaan hanga qabeessi sagalee dhageessisu mallattoo cufamee ittiin cufame irratti kutaa macaafichaa banuudhaaf kan male eenyu jedhee labsuu tokko nan arge. Waaqa keessaa lafarraa lafa jalaas tokkollee macaaficha banuu keessaa isaa ilaaluu hin dandeenye. Tokkollee macaaficha banee keessa isaa ilaaluuf kan male hin argamne. Baay'ees nan boo'e. Maanguddoota keessaa inni tokko moo hin boo'in. Kunoo leencichi goda Yihuudaa idda Daawit keessaa ka'ee moo'eera. Inni mallattoo sana torbanuu kutaa macaafichaa banuu hin danda'u naan jedhe. Keessaanis duubaanis isa cufame inni banu Waaqayyo jira. Kun ergaa keeti. Kun ergaa Waaqayyo ganama kana sii qabudha nama nana. Fudhadhu ba'i akkas jechaa furratti ba'i. Hin bana Waaqayyo inni banu Waaqayyo jira jedhu. Yohaannistu mul'ata tokko arga. Mul'ata tokko arga. Erga Waaqayyo ija isaa baneefiiti Yohaannis mul'ata tokko arga. Tokkoffaa irratti wanta keessaaf duubaan cufame tokko arge. Yeroo tokko akkas namatti ta'a. Yeroo tokko Waaqayyo akkas naan jedhe. Gara waggaa 20 olii ta'a biyya kana keessatti የሥራን በር በብረት መወርወሪያ ዘጋውብን እንጂ balbala hojii danqaraa sibiilaatiin sitti cufee jira jedheetumoo kan biraanatti dubbate. Yeroo tokko keessaanis alaanis yeroo itti cufamu jira. Nama kana mul'ata mergusa kana keessaan alaan cufamu qofa miti. Wanta cufame sanatti immoo mallattooti itti godhamedha. Kanaaf banuun hin danda'amne. Banee keessa isaa ilaaluu kan danda'e tokkoyyuu hin dhufe. Wanta duubaaf alaan cufame tokkoon arge. Cufamuu duwwaa miti sayyuu chaappaan itti godhamee mallattoon itti godhamee akka banamuu hin dandeenyettan argeedha. Lammaffaa mul'ata wanta cufamee jiru kanaa wanta banuu barbaade. Laata kana kan banu
waan cufamaa dura koo jiru kana eenyutu banuu danda'a? Cufamaadha. Isa keessaaf duubaan cufame kana kan banuu danda'u barbaade lakkoofsa lamarraa argattu. Nan dubbisa irra deebi'ee mee dubbifadhaa sagalee kana yeroo dubbifattan sagalee Waaqayyo namatti tola. Yommusi ani mirga isa teessoo irra taa'e sanaa macaafa maramu tokko nan arge. Macaafichi keessaa duubaan cufame. Erga cufame immoo mallattoon torbaan mallatteeffamee turedha. Baay'ee nama dhiba. Mallattoo torbaan mallatteeffamee cufameedha. Ergamaan hanga qabee sagalee dhageessisaa mallattoo macaafichaa ittiin cufame irraa kutee macaaficha badhuudhaaf kan malu eenyu jedhee labsu tokkoon argeedha ammoo. Eenyuun mallattoon macaafichaa keessaaf duubaan cufamee mallattoo torbaan itti chaappeeffamee kana banee keessaaf duuba isaa dubbisuu kan danda'u eenyu? Ituuni jedhamuun dhagaadha ergamaan. Eenyu kana gochuu danda'u? Waan cufamaa kana, waan banamuu hin dandeenye kana, waan duubaaf alaan cufame kana banuu kan danda'u eenyu jedhee ituu ergamaan dubbatuun immoo dhaga'e. Isa booddee gara sadaffaatti yeroo dhufnu wanta ulfaataa tokkotu ta'e immoo kan banuu barbaadu hin dhibame. Mallattoon sun banamuu qaba, dubbifamuu qaba, hiikamuu qaba, ilaalamuu qaba. Kana banuu kan danda'u immoo hin dhibame. Wantichi wanta banamuu dubbifamuu qabudha. Garuu namni hin dhibe. Lakkoofsa sadiirraa yeroo laaltan yeroo ergamaan gaafatu Waaqa keessaa lafarraa lafa jalaas tokkollee macaaficha banee keessa isaa ilaaluu hin dandeenye. Barbaadamaa jira garuu hin danda'amne. Macaaficha banee dubbisuu kan danda'amu hin danda'amne. Yeroo tokko rakkinni nama tokko hin danda'amu. Achi dhaqaa, as dhaqaa, achi dhaqaa, as dhaqaa cufamaadha. Sanatti mataa, kanatti mataa, abanuu hin danda'edha cufamaadha. Hin kadhataa, hin bu'aa cufamaadha. Barbaadamee hin dhabame. Banamuu moo qaba wantichi wanta dubbifamuu qabudha. Arfaffaa irratti inni dubbachuu barbaadu kan banu wanta dhibameef nan boo'e jedha. Kan banu mallattoo cufame kana kan banu waan dhibameef nan boo'e. Dubbisuu lakkoofsa afurirraa Waaqa keessaa lafa jalaas tokkollee macaaficha banuuf kan malu hin dandeenye. Tokkollees macaaficha banee keessa isaa ilaaluu kan male waan hin argamneef baay'isee nan boo'e. Kan banu waan dhibeef xiqqeessee miti baay'iseen boo'e. Jirtaa laata arra namni bu'aa jirtu cufamee achiin baanaan cufamaa, asiin baanaan cufamaa, asiin baanaan cufamaa, dudduubatti deemnaan cufamaa, keessaan cufamaa, alaan cufamaa, sanatti himnaan cufamaa, kanatti himnaan cufamaa, sana mariisinnaan cufamaa. Eenyuun naa banuu danda'a jettee namni boosu jirtaa laa? Arra sagalee misraachoon sii qaba. Ka Waaqayyo irra bokoo irra kaa'e, ka Waaqayyo keessa koo kaa'e, ka Waaqayyo na hubachiise na barsiise sagalee misraachoon sii qaba. Cufamaadha. Cufamuu isaarraan kan ka'e eenyuun naa banaa? Eenyuun narraa banaa? Kun akkamitti banamuu danda'a? Banee moo eenyutu dubbisuu danda'a? Ergaan sii qabu isa kana inni banu Waaqayyo jira. Maqaan isaa eebbifamu. Mee jecha kana ganaa kana ofirratti dubbadha amantiidhaan. Inni banu Waaqayyo jira. Inni sirraa banu, inni narraa banu, inni nurraa banu, inni namoota amma na dhaga'aa jirtan kun inni sinirraa banu Waaqayyo jira. Hin boo'in, hin mankaraarin, banamuu hin danda'u hin jedhin. Balballi Waaqayyo banuu hin dandeenye hin jiru. Wanti isinitti tolu moo kan Waaqayyo bane moo eenyuyyuu hin cufu. Maqaan isaa eebbifamu. Takka habanu malee gadamee sa'aannaa cufee kan ture Waaqayyoodha nama caafi qulqulluun. Yeroo banu moo walirratti dhufuu kadhe. Gaafa Waaqayyo banu eenyuyyuu cufuu hin danda'u. Gaafa Waaqayyo cufu garuu eenyuyyuu nurraa banuu hin danda'u.
yaa nama natti cufame jettee teessee bu'aa jirtu imimmaan kee dhangalaasaa jirtu inni banu waaqayyo jira. Shanaffaa irratti inni dubbadhee walitti qabu barbaadu isa kana. Wanti nama gammachiisu maanguddoota keessaa tokko dhufee kan banu argameera hin boo'innaan jedheedha. Haalleluuyaa. Inni banu Iyesuus jira. Maaster kiin harkasaa kan jiru. Balbala cufamaa hundumaa banuu kan danda'u jira Yesuus. Maqaan isaa eebbifamu. Ilaas ni eebbisa afaan koora laphee koora dhufeera. Sagalee dhageessu kana dudduuba sirraa habanamu. Arruma ganam guyyaa kana. Gaafa dubbiin kun gurra kee lixee kaasee inni maaster kii qabu. Balbala sirraa banamuu dadhabe hundumaasaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sirraa hababbanu ammayyuu. Imimmaan kee haqu Waaqayyo. Narraa banaay ganame kun ganama keeti. Ganama imimmaan sirraa haqamudha. Bara sirraa banamudha. Bani gooftaa nama kana dura. Gaafa inni banu ko utuun beekin banamam. Ofiin beekee banamam. Ofiin beekee maanguddoota keessaa tokko fiigee dhufee hin boo'in. Mallatticha banuu kan danda'u tokko argameera. Haalleluuyaa. Akkas jedha. Maanguddoota keessaa inni tokko moo hin boo'in. Kunoo leenca gosa Yihudaa keessaa idda Daawit keessaa kam ka'ee moo'eera. Inni mallattoo torba kan cufames banuu hin danda'e. Banuu inni danda'u tokko argameera. Ijoo boleetti boleessa obboloota koo ergaan ofii koof isiniif qabu isa kana inni banu Waaqayyo jira. Cufaa kamiyyuu inni banu Waaqayyo narraa banee beeka. Maqaan isaa eebbifamu. Narraa banee beeka. Nana mana Waaqayyo narra sagalee isaatti siifis hin bana inni naa bane. Sirraas hin bana inni narraa bane. Habanammayyuu maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin naa bana medhaame sagalee kana manaa fudhadhaa. Ergaan koo ganama kana Waaqayyo akkan isinitti dubbadhuuf naaf kenne isa kana inni banu Waaqayyo jira. Ergaa kana ofirratti dubbachaa guyyaa kana akka isin baatanan barbaada. Gammachuudhaan isinitti tola. Anis kana nan fudhadha. Inni banu Waaqayyo jira jechaan ba'a. Galataan immoo ofitti deebina. Olitti deebina. Akkas jedhe hin boo'in mallatticha banuu kan danda'u idda Yihudaa keessaa leencichi Qaraaniyoo argameera. Galanni isaaf haa ta'u. Kan banuu danda'u Waaqayyo jira. Wanta inni bane immoo eenyuyyuu hin cufu. Eenyuyyuu cufuu hin danda'u. Kan Waaqayyo bane eenyuyyuu hin cufu. Amantiidhaan fudhu dubbii kana. Dubbii Waaqayyoo beekumsa miti. Dubbii Waaqayyoo tiyooloojii isaa beekuu duwwaa miti. Dubbii Waaqayyoo amantiidhaan liqimsuu, fudhachuu, keessa ofii galfachuu danda'udha. Kana jechaa akkasiin gara hojii keessanii, gara daldala keessanii, gara mana barumsaa keessanii, gara wanta itti ba'uuf jettan guyyaa har'aa kana keessatti jechaa baatan inni isinitti dubbachuu barbaada dubbii Waaqayyoo. Inni banu na dura jedhe. Inni banu jira jedhe. Hin banaa Waaqayyo. Waan keessaaf alaan cufame sana inni sii banu Waaqayyo jira. Kadhannaa kanan isinii kadhachuu barbaada. Narraa baname jedha. Maqaansa haalleluuyaa. Gooftaa Yesuus isa du'a mootee kaate. Isa du'a moo'ee kaate. Isa si'ooliin duwwaa goote. Isa dhagaa ofirraa galagalchite. Mallattoo keessaaf duubaan cufame sana sabantee dubbisuu dandeesse. Karaa jireenya bara baraatti nu geessu iyyuu nu bantee abbaa kee wajjiniin olitti nu fiddee. Elaa yeroo kana immoo sagalee kanaan qabdee gara koo, gara obboleettii koo, gara obboleessa koo dhufteetta. Nan banaa jette. Yaa Waaqayyo dubbii kanarra dhaabadheen ofii koofan si kadhadha. Maatii kanaafan si kadhadha. Nama jilbeenfatee dhaabatee harka isaa gara keetti ol kaasee si kadhachaa jirtu kanaafan si kadhadha. Wanti amma ammaatti itti cufamee kunoo banamuu hin danda'u jettee isheen boossu maqaa Yesuus Kiristoosiin irraa kan baname haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin haalleluuyaa. Balbalanni kanaan dura dhiibee dadhabe, itti bubbu'ee dadhabe, yaalee dadhabe. Ilaa yeroo kanaa kaasee irraa kan baname haa ta'u. Maqaa Yesuusiin baname dura. Hin banaa Waaqayyo. Balbalati ammarraatti itti bubbuutee dadhabde hin bana Waaqayyo.
maqaansaa ulfaatu hin bana gooftichi leencichi Yihudaa hin bana iddi Daawit inni ta'e sun hin bana isa keessaaf duubaan cufame sana hin bana maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nama kanarraa bantee gammachiisuun jaalala kee haa ta'u hin banta ati nurraa bantee beekta ammayyuu anuu waan akkati bantu barbaaduun qaba isheen kunuu qabdi inni kunuu qaba kadhata kana ofii koo keessa gasheensi kadhachaa jira yaa Waaqayyo gidduuma kana ji'uma kana waggaama kana itoo dhumiin maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin wanti banamuu malaa nurraa banamee galataaf nu deebisi yaa Waaqayyo nama kana gammachiisi mimmaan irraa haqi boo'icha irraa dhaabi wanta keessaaf duubaan itti cufamee abdiin itti kutatte kana irraa banii gammachuun galataan fuula kee duraatti dhaabi yaa Waaqayyo ganama gaarii kanaaf galanni siif haa ta'u amma immoo asii baanee lafa deemnu hundumaatti harki kee nu wajjin haa ta'u eegumsi kee nu wajjin haa ta'u geggeessaan kee nu wajjin haa ta'u warra hojjetan hojii isaanii eebbisi warra baratan sammuu isaanii eebbisi warra karaa deeman konkolaataa isaanii ittiin deeman keessatti ati isaan eegi warra xiyyaaraan deeman xiyyaara isaanii ittiin balali'an keessatti ati isaan eegi yaa Waaqayyo warra mana keessa oolan maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan kee lafa isaan oolan kanatti isaaniif haa baay'atu guyyaa irraa yaa Waaqayyo ganamaan sagaleen kee gara koof gara saba kanaa waan dhufeef maqaan kee haa ulfaatu inni banu Waaqayyo jira hin bantaati haleluuyaa naguuteera kun baay'ee hin bana Waaqayyo akkas jettee faarfattaatis banameera narraa ittee faarfachuuf jirta qabadhu guyyaa kana qabadhu ganama kana yaa nama akka tasaa TV kanaan YouTube'dhaan haa ta'u TikTok'in haa ta'u karaa FB dhaggeeffachaa jirtu banameera narraa guyyaa kana qabadhu barreessimoo yeroo Waaqayyo godhimoo galata Waaqayyoof dhiyeessi Waaqayyo kana hunduma isaa waan gootuuf galanni siif haa ta'u guyyaa keenya guyyaa nagaanuuf godhi lafa hollu hundumaatti ati nu wajjiniin ta'i sagalee nu dhabdeen beektu ganama kana ganama eebbifamaa waan nu gooteef ulfaadhu TV kana hojjetoota TV kanarra hojjetan hundumaatti eebbisi maatii kana ati eebbisi biyya kana ati eebbisi nurraa babbanii nu agarsiisi maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ameen inni banu Waaqayyo jira hin bana Waaqayyo garaa keessaniif harka keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa ganama kana eebba fudhadhaa ba'a Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu Waaqayyo fuula isaa siniif ibsu sinitti araaramu Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu nagaa isaa siniif laatu maqaa Waaqayyo kan abbaatti kan ilma isaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen inni banu Waaqayyo jira sagantaan kun akka kanatti bareede akka inni isin bira ga'uuf as keessa naa wajjin ta'ee hojii Waaqayyo hojjechaa kan jiru obboleessa koo Seenaa Lammii Waaqayyo si haa eebbisu hojjettoota TV mo'aa hundumaa Waaqayyo sin haa eebbisu inni banu Waaqayyo jira guyyaa gaarii shalom